Kabajamtoota maatii jaalalaa warri taatan akkam jirtu nagaa keessanii fayyumaa jirtu nagaadhaan hojirra waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u baga nagaa taatanii egaa guyyaa kana sa'aatii kana warri geessan nagaatti fayyaatti lafa jiraattan jiraattanii maatii warri nuuf taatan waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa isiniin jenna. Akkasumallee warri gaafii tokko tokko nu gaafattan iddoo mana keessanii eessa naannoon keessan eessa warri jettan jiru akkasuma oolota manan barbaada bittaadha moo kiraayidha moo wanta addan bahin achitti jira boontuu shawaa akkasuma naannoo amma jirru kanaati Finfinneedha. Mana bitachuu warri barbaaddan miliyoona 10 miliyoona 7 ምናምን jira Finfinneedha bitadhaa isiniin jenna. Inni kabraa inni kabraa hojii garagaraa wantoota maatii keechan firaankii gochuuf warri maatii keechan mi'atti nu geecha bitaa nu geessa warri jettanii ergachuu barbaaddan karaa sana ergadhaa jirra. Lafa jirraa isinii geechinee viidiyoo isinii waraabnee dhugaa jirtu. Akka isaan gammadan kaanuma walumaa gala firaankii ta'uunis firaankii gochuus akkasinitti gammadan akkasinitti bo'aaran ija hojii dhala isaanii arganii akka isaan itti gammadan jechuudhuma ta'a waliigalli isaa. Kanaafuu boontu isa kan keetirraan ga'a. Oolotarraa mana xiqqoo isheette mana xiqqoo jechuun bitachuu barbaadde moo mana kiraayidha moo achitti gaafiin kee xiqqoo ishee adda ba'amini biliis jechaa turte biliis haa ta'u egaa jecha kee yookiin barreeffama kee adda nuu baasi. Yoo nan kireeffadha lakki kiraayeffan barbaade bakka hojiitan barbaade kan jettu taanan isaan akkasumatti nuu ibsisiin jenna. Warri kana hundumarratti immoo nu argachuu barbaadan karaa keessoo lakkoofsi bilbila kan keenya 934445887 yoo jettan karaa keessoo iimuudhaan telegiraamidhaan wasaappiidhaan nu dubbisuu hin dandeechu isiniin jenna. Kanaafuu akkaataa itti nu argachuu dandeechuu warri Finfinneedha ammoo mi'a iddoo garagaraatti argachuu barbaadanis isinii binnee isinii geechuu hin dandeenya isiniin jedha. Kanaafuu waan hundumaan karaa hundumaan amanamummaadhaan isinii geessinee waan isin nu ergattan isinii geessuu dandeenya. Kanaaf iddoon mana keessanii eessa kan jettan immoo Finfinnee irraa kiiloomeetira 60 kan keenyaan irratti argamu bakkeen mana keenya kiiloomeetira 60 irratti argama. Magaalli keenya immoo godinni keenya Walisoo aanaan keenya aanaa Tayyii jedhama. Magaalli keenya immoo magaalaa Asgorii jedhama. Sabbatarraa Basmara Jimmaati jechaadha. Kanaaf iddoo isa kana jedhama Tayyii jedhama bakkeessa. Namoonni baay'een Tajii kan jedhamu kana Tajii akkan jettanii ni kanne Tajii miti Tajii jedhama. Aanaa Iluu jedhama magaalli isaa. Magaalaa guddaadha isiniin jechuu barbaanna. Xiqqoo ishiin udaaritti baanee yeroo san ijaarre argitaniirtu magaaluma keessatti xiqqoo daarii isaa irra jirra. Kanaaf akkanattiin keessaa dhiibnee dhufne hojjannee ijaarree namni tokko immoo akkas jette tarii akka barreeffamni keellee xiqqoo ishii yoo ifa qabaachuu baanne hiikne akkaataa nu hubannetti tarii duraan bitatte moo ammumaa otoo biyya alaan deemin bitte moo bootaa jechuu barbaadde na fakkaata hiikni isaa. Kanaafuu duraanii miti erguma biyya alaa deemte malee duraanuu harkaan qabnu
ishee harkaa qabnu tanumaan harkaa qabnu duraanii isiniin jedha. Waaqayyo immoo nu milkeessee harkaa gara afaanii baanee bootaa bitachuun mana bitachuun mana dhagaan ijaaruun biyyuma alaatti erga dhufee egaa Waaqayyo milkaa'ina namaa kenne malee hin danda'amu jara keenya. Waaqayyo dadhabbii namatti yoo hiika godhe qofa namni hojjeteef hin milkaa'u. Ni nama milkeessu garuu Waaqayyo milkaa'ina nuu kenne hojjanneerra ijaarranneerra garuu ittiin jiraannee isiniin jechuu barbaanna. Haalli lafa sanatti hojiidhaan hin taane malee waan ijaarsaa hin hafne koorniiziin boordiin galee maal jedhee chaakiin mana keessa dibamee maal kabaala akkuma inuma albaane inuma albaane malee achitti shintibeetuma faaraa dhabne malee albaanee ma dhufne kanaafuu rakkoon hin jiru Finfinnee kana keessa ta'e manni sun kuma 20 hin argamu kiraayessaa jechaan. Kanaafis saaloonii manyitaa 2 abbaa meetira 3 saaloonii isaa meetira 5 barri isaa asii akkana meetira meeqa akka haftaamitti goone. Egaa Waaqayyo waan karoora keenya gaaf tokko fiixan hin baasa. Inni gaafa nu gurguramee kaartaa hin qabu kaartaa itti hojjennee gurgurannee asii akkuma ta'e illee taane isin wajjin illee walitti gurmoomnee bootaa tokko bitanna. Abbaa manyitaa tokko bitanna. Isinuma wajji walitti gurmoomnee gurmuun waa'ee gurmuuti laayikii sabiskiraabii nuuf haa godhanii nu haa jajjabeessanii nuuf haa daawwatanii. Kunu gaadha yaada bareedduu ishee nuuf barreessan. Adde Tigistis duuba kana haasaa jiru. Laayikii keechan, sabskiraayii keechan, laayikii keechan, sheerii keessan. Kanaafuu sirriitti nu jabeessadha. Dhugaa isiniin jennan nu jabeessuu qabdu. Namni jal'aan karaarraa ka'eetu guddataa jira. Namni xoonqaa'ee godheetu guddataa jira. Namni afura 66 joon jedhee guddataa jira. Nummoo haqa keenyan dhugaa jirtu isin hojjenne dhugaa jirtu karaa jirtu walitti haasofne bifa keenya waan biraatiin geeddarannee otoo hin ta'in garaa keenyarraa fuunee isin jaallannee nu jaallattanii nu guddistanoo guddanne dhugaa isiniin jedha. Wangeelli isin jedha namni qajeelan gaafa guddatu mandarri hin gammaddiidha. Namni jal'aan gaafa kufu garuu mandarri hin gammadaadha. Kanaaf namummaatti sumuuniin namaan cabaa buruqaa karaarraa kaadhaa hin jennu nama hundumaafuu hawwii qabna. Amantaadhaan nama hin qoonnu. Ati amantaa musliimatii, ati ortodoksiidha, ati pheenxeedha, ati waan biraatiin jennu nama hundumaa hin jaallanna. Maafin dhala addaamirraa kan dhufe isiniin jechuu barbaanna. Kanaafuu nu guddistan cubbuu hin qabu. Waan barbaade lafa barbaade waan taane arsiinuu geessa maali ejjette Tullu Boolloo geechuu hin dandeenya, Waliso geechuu hin dandeenya, Sabbata geechuu hin dandeenya, Bushooftuu geechuu hin dandeenya, Adaamaa geechuu hin dandeenya, Duukam geechuu hin dandeenya. Waan duukam taatanii asii gadee Oolota geechuu hin dandeenya, Amboo geechuu hin dandeenya, Giincii geechuu hin dandeenya. Maal isiniin jedharee kallattii isin barbaaddan irratti isin ajajamuu hin dandeenya. Nu ajajadhaa, isinii ergamna. Gatii dadhabbii keenyaa immoo hixifii isinitti hin lakkoofnu. Harka tokko isin gaafanna, parsantaa tokko nuu kaffaltu isiniin jenna. Kanaaf achi geenye viidiyoo isinii waraabnee maatiin keenya maal keessa akka jiran isinii daawwannee isiniif hubannee dhufna. Kanaaf kun waan isinannee dhumu hin qabu. Waan biraas barbaannan hojii biraas mana kiraayii kireeffachuu barbaaddan Finfinnee kana keessa Booleedha, Qaallittiidha. Lafa barbaaddaniiti mana kiraayii suuqisa ta'u mana rifeensaa dubartootaa kan dhiiraa warri barbaaddan isinii amanamummaadhaan dhaqnee isinii raawwachuu dandeenya.
Garuu wanti ani jibbu keessa wanta mammaatti soolii caammaan irratti fixe tokko soba hin barbaanne jechuun sobaanis waan ta'e viidiyoo isiniin hojjennu amma ammaatti gaafii namoonni tokko tokko gaafattan tarii mana ijaartanii viidiyoo waraabdanii manni sun kan namaati kan jettan turtaniirtu lakki waan tokko dhugaa isiniin jedha hammessaantii fi waan namaa viidiyoo waraabnu maafin waan boru soba ta'u jechuun piraankii gochuun waan biraa ta'e kanaaf sobaa waan tokko gochuun hin barbaachisu sobaan immoo isinis sobuun hin barbaanne kanaadha sobdanii isinis akkas godhaa mee minaal baata waan akkasii godhaa bakka akkasitti nu gorsaa bakka akkasitti gara sobduu nuun jechaa turan biyyatti ko sobdoota warra ijoollee san laala jara san warra dheengadda minaamin nuun jedhanii amma quba nutti qabanitti gahanii kana hundumaa immoo isin jecha taane malee haqimii keenya ol soofaa gaafachuu hin dhanne haqimii keenya ol mana gaafachuu hin dhanne ceccettanii ichimaan baddan warri hin jirtu asumarra jirtu warri mana maaloo 700 maskaaramii akkasiin ta'a jettee tokko faan doomsaa turte 700 mana qorqorroo 40 sanna jalan darbinii ammayyuu jira kan kaartaa qabu jira magaala keenyarra kan kaartaa qabu higgaawii kan ta'e miliyoona tokkoon hin bitattu mana akkamii bishaan kan qabu maabiraatii kan qabu jira gadi siqa malee warri immoo miliyoona 2 minaaminaan bitachuu barbaadanis jira magaalaa isaa keessa 800 immoo mana qorqorroo 10 ofirraa qabaattee kaartaa kan qabu bishaan kan hin qabne jira kanaafuu higgaawii kan ta'e kaartaa kan qabu jechaadha higgaawwattee nama kana booda hin danda'amu isiniin jechuu barbaannaa viidiyoon isinitti dheerateera ina of kalchaa dogoggora yoon qabaadhe dhiifama naa godhaa isiniin jedha isinan jaalladha isinan kabajaa kanaaf dogoggora koo immoo na hubachiisa na fudhadhaa waan isin naan jettan hundumaa gaaris amaasa ta'u na fudhadhaa dogoggora kiyya isiniin jedha isinan jaalladha nu guddisaa dhugaa isiniin jenna mana kiraay kiiskoo kana keessa teenye waan namatti hin tolle baay'ee isaa argina fedhii keenyatti tolee mititti dadhabdee ishinis lafa sanaaf jettee dhufte ittiin boqonne argitaniirtu isin amma immoo nu guddisaa bakka guddanne borummoo kan keenya keessa teenye fataa jenne viidiyoo isinii waraabne lafa qulqulluu goone girgiddaa isaa olaaltan kun waan duuba koo jiru kun isinii gala garaa isin aarsaa akkuma isin yeroo jecha tokko jettani isinitti dheerachuu nagaan fayyaa ta'aa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u